Komishinii naamusaa farra malaanmmaltummaa oromiyaatti dameen giddugaleessaa bahaa qondaltoota naamusaa sektaroota aanaalee godina shawaa bahaaf leenjii dandeettii raawwachiistummaa cimsu kenne. Leenjichi leenjii leenjitootaa yoo ta'u qondaltoonni naamusaa bulchiinsa godina shawaa bahaaf sektaroota aanaaleerraa hirmaatan. Itti aanaan bulchaa godina shawaa bahaa obbo Guutaa Gadaa haasawaa baniisaa taasisan keessatti nuti dhaloota sirna gadaati safuu fi duudhaalee keenya cimsuun tajaajila hawaasaaf kennamuu dhaqqabamaa fi haala qulqullina qabuun ta'uun barbaachisaadha. Leenjichis leenjii bu'aa qabeessa akkasii ta'uu hawwiin qaba jechuun ergaa dabarsan. Kanaaf nuti nama warra sirna gadaa keessatti dhalate, warra safuu beeku, warra uummata kana qabsoo uummata kanaa keessatti dhalatee guddate. Kanaaf jiruun nuti jiraannu guutuun uummata kanaaf warra jiraatu ta'uu danda'uun nuti jiraata. Mariin keessa marii gaarii haa ta'u, ogeeyyoonni keenya barreeffamoota galaanuu ta'an akkasii dhiyeessan abdiin qaba. Namni hundi taa'ee marii sirrii irratti mari'annee sanaa booda kan hafe erga tokko irratti duulletti jiruu hawaasummaa keessaa, jiruu namoomaa keessaa ampeeroolii mootummaa dhiisa. Namoota akkasii gaafa bira geenye peeroolii kanarratti mallatteessee nyaata ogeeyyiin rakkoo akka sanaa guyyaa guyyaadhaan deemanii waan akka kana uummata boochisaa ta'e oolan iddoon qabnuu fi asitti waan ofii keenya nyaachifne uummata keenya gabbee akka inni nyaatuuf haala mijeessine bakka inni bosona goonee fi waajjira mootummaa bosona godhate namatti isaamuuf hin jiraatu. Eenyumaa ta'u ana dabalate hundi keenya uummanni kun gatii jiru kan nuti jiraannu waan ta'eef sana naamusa gaariidhaan marii kana akka hordoftanii abdiin qaba. Leenjistoonni mata duree yaarrimee malaanmmaltummaa haala qabatamaa seektara mootummaa keessatti raawwatuu fi ga'ee duudhaaleen aadaa malaanmmaltummaa ittisuu keessatti qaburratti kan kennan yoo ta'u qindoominaan malaanmmaltummaa ittisuun safuu fi duudha ganamaatitti deebi'uun loogii waajjira mootummaa fi miti mootummaa keessatti raawwatu hambisuun barbaachisaa ta'uu kaasan. Leenjitoonni leenjichaatis gara mana hojii keenyatti deebi'uudhaan gocha malaanmmaltummaa ittisuu qabna. Ga'een qondaltoota naamusaa hadda bahee kennamuu akkasumas qabeenya mootummaa seeraan itti fayyadamuun barbaachisaadha jechuun kaasan. Leenjiinuuf laatame kana ofitti qabnee ilaallee abbaan keessaan ba'a jedhe keessaa ba'u. Raajii kan biraa dhaga'uu hin qabnu waan jedhame kana hojiitti hiikuudhaa fi ofirraa ka'uu qabna qabsaa'uu qabna waan jedhamu sana kaasuu barbaadeni. Leenjiinuuf laatame gaariidha yoo hojiitti hiiknee fi jiraachuu dandeenya. Abbaan hojiitti hiikuu jedhummoo qacceen qabu kan jedhan sun wal nu simsiisaa waan jedhamu kaasuu barbaadeni. Galatooma. Ga'een qondaalumsaa kee kana tokko lama sadii afur shan ga'een kee kana. Ga'ee kanarraa hoo cabsite immoo tarkaanfii akkanaa hanga fudhachuu dandeessutti ga'ee qabdaa jedhamee qondaalumsaatti kennamee jiru. Ga'een kennamee jira. Ga'ee kana immoo yoo cabse itti gaafatamaan ga'ee kana yoo cabse qaama dhimmi ilaalutti himantee tarkaanfii kana gochuu qabda. Kana deemuu ni qabda, agas deemuu ni qabda jedhamee tarkaanfii kennamuu qaba. Tarkaanfii gurguddaan jira waan ta'eef. Itti aantuu itti gaafatamtuu waajjira bulchiinsaa godina shawaa bahaa aadde Raahel Kifilee rakkoolee nuqunnaman keessaa ba'uuf namoota tajaajila qulqullinaan kennuu hin dandeenye irratti qabsoo gaggeessuu kutannoo fi murannoon hojjechuun kenna tajaajilaa si'ataa fi dhaqqabamaa taasisuuf furmaata jechuun kallattii kennan. Bu'aadhaan agarsiisuudhaaf kutannoo horachuu danda'utu nurra jiraata waanuma jedhu sanan kaasa. Akkamitti qabsoofnaadha, eenyutti qabsoofna, karamitti qabsoofna kan jedhu sana deebii argachuu danda'uu qaba jechuudha. Tokkoffaa ofirratti qabsoofna, ofirratti karaa lamaan qabsaa'uu dandeenya jechuudha. Tokkoffaa hojii kana keessa galee waan qulqulluu hawaasni koo akka argatu nan taasisaa kan jedhu sanarratti qabsoofna. Lammaffaa immoo qaama waan qulqulluu hin kennine gochoota badaa raawwatu sanarratti qabsoofna jechuudha. Hojmaata badeen mana hojii keessatti sirreessuudhaaf aarsaa guddaa nama gaafata. Komishinii naamusaa farra malaanmmaltummaa naannoo oromiyaatti hoogganaan damee giddugaleessaa bahaa obbo Jireenyaa Taaddasaa leenjiin kun leenjii leenjistootaa waan ta'eef deebi'uu waan hubanne hubachiisuun dirqama hunda keenyatti jechuun ibsan. Ga'een qondaltoota naamusaa gorsuu fi qajeelchuudha. Gamtaan ogeeyyii kanneen biroo wajjin hojjechuudhaan bu'aa qabeessa isaan taasisa jechuunis ibsan. Qondaalli naamusaa akkasiin kaastan gorsaadha. Manni hojiillee qondaala naamusaa akka itti accept gochuu qaba jecha. Gorsaani yookaan hoogganaan yookaan bulchaan itti aanaan bulchaa baay'ee gamni qondaala naamusaa wajjin hojjeta. Maaliif naannee miidhaa waan qaqqabu miidhaan sana walii waan fudhatanii fi inni tokko isa tokko kan eegutu hin ta'in waliin hojjechuu qabdu jecha. Amma magaalota yoo ilaaltan naannoo Bishooftuu Moojoo maal
Adaamaa kana qondaalli naamusaa hooggansi yookaan immoo kantiibaan amaneetti kenna hojii baay'ee kompleksii ta'e.